Mata dureen wal makataadha. Maqaa mata dureechaa fi wal makataan. Ayyee. Ayyee. Assalaamu alaikum obbolaa Akiraa warri najaa baatan gabbaruu ilma dhiiraa. Sekendiif daqiiqaan sa'aatiin guyyaa ta'ee innis jijjiiramee torbaniin nu ga'e torbaniin wal arguu kan godhanne aadaa kunoo dhufnee jirra gaaddisa garee shaadaa. Ummata gaggaaris kan qabu naamusaa eeyyeen jirra jedhaa mana abdii Muusaa guyyaa gammachuun eegnu warri rabbitti amannee nu jirri waaqan jenne ilma namaan daganne. Bakka jecha gaggaariin sirraa hir'isu yaada dirree waan gaarii bartu beektaa garee shaadaa. Warra addaan siif baasu akka karaarraa dabe qur'aanaa fi macaafa lachuu wal bira qabee. Isan barbaanne dhiisii kan siif gale fudhadhu dhugaaf dharaddaan baasii gaffa geessii hubadhu. Mana obsa qabaannaan sammuun kee waa hubattu galma hayyuu beektota beekumsarraa fudhattu. Bakka beekaan barsiisee daandii dhugaa ol qabu jara ragaan mul'isee ilma namaaf lallabu gaafattee deebiin dhabdu viidiyoon siif mul'isaa ijaan sitti agarsiisaa afaaniin siif dubbisaa kabajaan si caqasee kan siif qabu naamusa bakka ragaadhaan bartu waaqni tokko ta'uusa. Gaafattee deebiin dhabdu gaafiin kee sirrii taatu qur'aanaaf macaafa kee irraa ragaa siif laatu. Deebi'ii kottuun jedhan dhugaa harkaa dhabanii karaa sirriin gaafadhu jirri deebii qabani. Qur'aanarraa gaafannaan dhugaa siif akeekanii silaa macaafa kan kee jara sirra beekanii. Sammuu keessaa dubbisu ijaanuu hin laalanu shubbisaan osoo hin taane dubbisaan kan caalanu. Barsiisuus ta'ee mormuu ragaan maleen seenanu macaafa amantaa keetii jiraadha kan beekanu. Macaafni maal dubbataa osoo hin beekin yaada mormiidhaan dhuftee seeniin diqqa garee shaadaa. Barsiisonni as keessaa barsiisuu yoo eegalu dubbii ragaa hin qabne tasa sirraan qeebalu. Beekumsaan hoogganamtee qabaannaan mormii addaa qur'aanaaf macaafarraa ragaa dhiyeessuu qabda. Wallaalaaf ifa gootee barsiisuuf nama kamuu ragaa irratti dubbadhu akka hubatuuf namu. Beekta taanaan dubbadhu. Gaggabdee Bilaal bin Rabaa irraa nu dhaqqabdee isa. Beekta taanaan dubbadhu qur'aanaaf macaafarraa wallaalaan akka kootii dhageenyee sirraa barra. Hin beektu taanaan dhiisi hubachuuf qalbeeffadhu haga gaafa bartuutti callisii dhaggeeffadhu. Osoon beekin dhaaddatta dunuunfattee shubbiftee barruu keeyyata tokko akka carraa dubbiftee. Dhiifama. Osoon beekin dhaaddatta dunuunfattee shubbiftee barruu keeyyata tokko akka carraa dubbiftee sammuu dawwaa baadhattee bakka beekaa namaa of goota waaqatti amante baruuf seeraan fudhu barnoota. Kan baratee beekutu ofiifis namaaf ta'a daandiin dharaa fi sirrii beekumsaan adda ba'a barachuudhaan dura namaan mormuu dhaabaa adda baaftee barta ilma namaaf waaqa. Qoosaan hin jiru beeki garee shaadaa keessa waaqni itti amantanu maalidha ragaan eessa. Beekumsumaan si dha'u akkuma mataa bofaa kan ittiin mormitu ragaa dhugaadhaan qofa. Sammuu duwwaa baadhattee falmiidhaaf ol hin baatu caqaftee akka bartuuf garuu carraa siif laatu. Gaafii jara gaafattu dhabde taanaan deebisaa miidiyaarraa ol galtee barachuu si feesisa. Abbaa feete maan ta'in garee shaadaa deemtee jaraan falmiitti hin seenin ragaadhaan malee seentee. Carraa dubbii argattee seennaan garee shaadaa dhaamsa tokkon siif qaba narraa fudhadhu yaada. Silas namuma sadii garee shaadaa dhufa tokko wallaalaa ta'ee barachuu fi waan cufa. Tokkommoo beekaa ta'ee barsiisuu fi wallaalaa
warri taa'ee caqasus baruu fi irra caala. Barataa taatee dhumnaan taa'ee addaan baafadhu. Waan gaafii sitti ta'e beekaa irraa gaafadhu. Barsiisaa immoo yoo taate waa beekte akka carraa beekumsa keen dubbadhu. Qur'aanaaf macaafarraa. Falmiidhaaf yoo dhufte immoo kitaaba kee barattee miiccamtee achii baataa hin dhaaddatin dagattee mormi beekumsaan taanaan jarruu carraasiif laatu arrabaaf ol hin seenin akka saree maraatu. Carraasiin fayyadamtan gaafiif deebii dhabdanii ergamaa rabbii irratti hedduu arraba baddanii barnootaan hin deemtanuu akka harreetti yaaddu ergamaa rabbii guddaa xurii dibuu barbaaddu. Osoo homaa hin beekne beekaa namaa taatanii amantiirraa dubbattu miidiyaarra baatanii agartuu dunuunfattee miira hamaan shubbifta kitaaba amantaa keetii gatteesse yoom dubbifta. Waan dubbattu irratti hin qabdu taanaan ragaa garee shaadaan dhaqin gaafiin qaamni si baqa. Dura taa'ii hubadhu akka itti waa baranu sanbooda mirga keeti kafaruu fi amanuun. Yoo dandeesse qabadhu daandii qajeelaa qofa islaamummaadhaan ala amantiin kamuu soba. Rabbiinis dubbateera Qur'aana isaan nuuf hima waradiitu lakumul islaama diina. Qur'aanaa fi macaafni si fayyadu kun martu dubbifnaan waa hubatta waaqa isa gabbartu. Qur'aanaan diina taatee ergaa isaa hin jibbini haga beektu qoradhu cal jettee hin sirbini. Karaan ni sirrii kamii jedhi sammuu kee yaadi waa dubbisuun qarooma dubbisuutti barbaadi. Daandii sirrii argachuuf yoo baratte qofaadha islaamummaadhaan alatti hundi isaayyuu sobaadha. Namni erga dhalatee sammuun yaadee waa bara ani nama akka kootii jedhe maafan gabbara. Jiraachuu qofan dhufne nuti dachee gubbaarra barannee adda baafnee waaqa tokko gabbarra. Nyaattee dhugdee uffattee jiraachuu qofa seetaa uumaa osoon gabbarin jannata galuu feetaa. Tarii jannanni kunuu qoosaa wayii mooseete kan iqaamaa baafattee ol seentu yoo feete bakka daawwannaa seete jannanii ati eegdu waardiyyaa kellaa eegu gubboo koffalteen seentu hin se'in baasii guddaa kan hundumaa keessummeessu qaalii rabbii guutuudha jannata kan si geessu. Hin ta'in of qaqqabii dafii baraarii lubbuu arra isatti amannaan boruu siif dhiisa cubbuu. Dukkana keessaa ba'uuf karaa ifaa filadhu amantii rabbiin file islaamummaa simadhu. Rabbiin kan fedheef laata irratti amanuu dhugaa baga najaa nu baase gabbaruu namaaf muka. Kisaaraa guyyaa borii baga jalaa baatanii alhamdulillah jedhaa kan islaama taatanii. Kenna hundarra caalu qulqulluun gatiin qaalii rabbitti amanuu caala gammachuun qabdu maali. Hiyyeessa rakkoon cabee sooreessa namaas taate ilma namaa waaqessu baguma najaa baate. Ni'maa rabbii ilaalaa tasgabbeessaatii miira kan jalaa isin baase akkan gabbarreef dhiira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maali amma kun kitaaba nutti himame jennamoo? Hadiisa wayi nutti himame jennamoo walaloo dhiyaateennam? Mashallah, tabaarakallah, mashallah, tabaarakallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mashallah, tabaarakallah, ya salaam, ya salaam, ya salaam. Ya salaam, mashallah, tabaarakallah. Baarakallahu fiik, wallahi jechan qabu dhugaa dubbachuudhaaf jechan qabu wallahi jechan dhabe rabbiin si barakachiisu baarakallahu fiiki rabbi siif haa dabalu obbo kan abadan irra deebi'amu malee dhafuudhu rakkifnullee xiqqoo turre irra deebi'amu wallahi boqonnaa qalbii wahii namatti kenna mundir maal jettamee sayyaan faa jiranii kanuma callisanii gurraan dhaggeeffatan qabaan akkana jedhe raftee jiru. جرم أبدي ربي جدي كان ما جرم والله جزاها الله خيرا ربين الرهجالة
Rabbiin itti haa dabaluuf wallahi dandeettii addaati bara kuni jechuun walaloon kana laa walaloon akkasi akkasitti paaworiidhaan yeroo dubbifamu paaworii qaba dhaqee kunoo manni isaa akkasii wal galaa ergaa isaatu immoo nama ajaa'iba ergaa inni qabu dhaamameef bakka kunoo wanti wasiyyaan dhaamamuu qabu ibna alladhiina kafaruudha maasha Allah يا سلام يا سلام يا سلام أنت ميرا كيسا نقل جبر منذرك كو ميرا كيسا قلتين baanni ol kai wayne kawai nama godhu wattichi أكني دي وي bakka jechuun dhugaadhuma jiru kuchi gootis balaba keessa laal bar قدو ما أو جبسني ما ندو كم أول كي نقول أتوري ergaa dabarfamuu qabu wahii osoo akka itti dabarfadhe jettee yaaddu wayyuu bakka akka waan nama hundarraa bakka buutee akka waan dubbatte wayii. وانو وقامك التلفان دقيقة عشان انت تمرت بريسان وقامك التلفان daqiiqaa shan itti bakka isaa keessa. يا أباكو يا أباكو أما إن دراني ما ولا لو كان دراني من دراتي تو ولا ليه ساعة يفاس نقول يروح كناعن Tokkoof tokko yaadi dhumaa irraa deebi'amuu mada booda. طيب إيش يو إردا بيا مي أكمل يوتيوب يرامو رك تاني رك فتورة سلاس يوتيوب ما سبسكرايب نقولن يوتيوب ما سبسكرايب سلاس نقولن طيب ولا نور سلا إردا كاي مزب قربانان إن نجى Kan YouTube subscribe ngora chalisani laptop itu tuh. Eko astani ranu ade kalli na kanan jiru dema abdi musa subscribe goda ate chira dan kifadda kalli na kanan jiru hunde tola fara jibballe zera Jiru ko sana kana. yewa kalli na kanan jiru Azzala baanii mochi dhaquu dhiisi gaaddisa gara ishee aadaa dhiisanii yuutuubii kee jala oolu. Abdi namni kana faadhiisee fakkeenyaaf bakka biraa fa'aa bu'aartii barbaadu maal godhuu fatara nama akkasiitii amma maal godhu amma wallahi na ajaa'iba. nama akkasiitii hin dhalanne kan inni sinuma yugara haadha isaa keesseera hin baane warga hin baane hin dhalanne. Wallahi kan na ajaa'isiisu jechuun isa qubna garaa siin jedhaa dabar. Caalakki ani isa qalliin jedhaa maalin jedhaa qubna gara miti akkuma waan hin dhalanne itti dhakkaa'i bakka. Wallahi ajaa'iba. Yewa. Nama rabbii waan akkasii kana dhaggeeffachuu kalas isaan laaffisne waan akkasii kana hordofuu isaan laaffisne wanti isaan jedhu nama rakkisa wallahi. Waa tokko nama baay'ee bataam nama rakkisa. Baay'ee nama rakkisa. Salootuma goonaaf malee maal goona ree? Salootuma goonaaf. Hayyee mawjaan jirtaa? Moo nashiidaa wayii gidduus ni galchin? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mirqaan taniire ni jira jiraatu amma namni na dura jirus ni jira sagantaa namaa fi jeeti namaan na dura akka as dura dhufe jeeti malee ni jiraatu. Rakkoon qabu inshallah dabareen keetuma tufu inshallah. Ayyee marabba. Sagantaan tiyya mata dureen isii ustaazni siif maali jetti. Namni ustaaza siif maali jetti. Hanga dhuma sagantaatti loqodan okkolchaan hojii turaan afeerraa teenya. Bismillaahi jennee dubbii jalqabanna alhamdulillaahi rabbuma faarfanna. Lakal hamdu rabbii teeti mootummaanii guyyaa irraa gahuun fedha kan keetiini. Salawaatu rabbihi wa salaamuhu alayhi ergamaa caalamaa mootii addunyaa guutuu nagayaa rahmanni irra haa jiraatu. Sagantaa teenya tanaa likkinnuu bareecha shamarri ol ka'aa takkanuu ililcha nyaataa dhugaatirraa fidaanuu hallicha nyaata aadaaf kuduraa itti ciraa qirca aananii fi dammaan miila wal eeggachaa foon teree fi xibsii kan qabu dinnicha hanga nuu dhufutti gorara qabachaa adhammaa'u dadhabee harkaan dafaa jecha dafaanatti fidaa dafeen garagalchaa. Kana boogan di'an kanarraa dalagu namni isin bira dhufe dabbaramee mugu tana gaa qawween tan kilaashiin tokkofamtu kana namni itti takkaa hoflan baratin itti hofla baratu. Ganta akka keeysanii kana ganti an jaaladhu ani isin naa taatan ani isinii ta'ullee baadhu.
Ustaaz Abdiidha muummichi keessan kaarra isinirra shuumame qaalii isaan goone as baasaa isin keessa jiraame takkan kilaafinaa qaalii isaa godha yookaan warra siyaasaati jeetiin isinidha warra jalaa kana. Ustaaz Abdii Muusaati yaa kan qabne histii ummata kanaaf taatee jirtaamii mangistii isaan keessaa yoo sitti godhan namni tokkolleen histii narratti dawwalii an kaabineeqeeti hidhatti guureetiin matatti kaadistii. Warri jalaa fi gubbaa akkam jirra jirtu xiqqaa fi guddaadhaan kaasitti argamtu harkaan lafa qabadha jirra naan jaamee jirtu. Eegani jirra jettan mee eeysa jirtanii moo ija keessaa na laaluu sodaattanii nan sodaatinaa bar aniin kun keessanii waa'ee xiyyaa Ustaaz Abdiin gaafattanii mee xiqqoon dhagahamu sagalee ol qaba mana Abdii Muusaa jirra jaalallaba. An mirqaanan qabaa isin mirqaana qabdanii garaati isin qullamoo dhiiroo waa nyaattanii yoo mirqaana qabaattan mirqaana itti fufa yoo rafuu yaatan ammoo galaa deemaa ulaaf irraa cufa. Hoggaan isin laalu natti bareeddanii urjii samii keessaa natti fakkaattanii ani isin naa taatan ani isinii tahullee dhabu dhufee fataa isin godhuuf ifitti illee hin gaabbu. Arra garaan qabbaneessa gaa. Arra garaa cireetiin qabbaneessee likkitti irraa odeessa waa'ee ustaazanii dubbatuudhaan qaba. Nan qabinaa nadhiisa haasidan garaa guba. يا أستاذي يا نور أيامي ويا ربيع العلم في أحلامي بك ابتدأ الدرب مشرقا ومضيئا وبك صار العلم أجمل أنغامي علمتني أن الطريق صبرا وأن النور يأتي بعد الظلام غرست في قلبي أجمل حلم وسقيته حبا بغير ملال كم كنت لي أما وروحا حنونا تحتويني في الليل وفي الزحام إذا تعبت كنت صوت أملي وإذا ضعت أنت دليل أقدامي صبرت علي وقلبك واسع كالسماء في صفو وفي سلام يا منبع الخير يا بحر علم يا لؤلة تسكن في أيامي يا لؤلة تسكن في أيامي سأبقى أذكرك في كل خطوة وأحمل فضلك فوق أعلامي فإن سألوني عن سر نجاحي قلت أستاذي سر إلهامي جزاك ربي خيرا ورحمة وجعل الفردوس دار مقامك يا أستاذي أستاذك يقالي وركي بفنما وصونوف سديسي هاتي مرة لما سجالنا نتي هنك إلمنا ما تكا أولما قدانو فولتي نبرا قبض بكا چكلي تكتا ستي إيا أولا تلفتيتهم بيخو بكو مسنبولا خرفيتو تكانكو فين سيجد چكاتراه الرب قديتين مكان ساتراه wanni isiniif galuu qabu warri isin lulu jeequ barattuun teessa yoo gaafatte shartii salaataan beeku warra negatiifa yaadu kan ustaaza komatu mataan gaddeebi'ee biyyee lafaa nyaatu hanka adurreen hin dhufin hantuunni mooraa gandaa jeeqa yaa ustaazi oolmaa kee wallaalee durriyyee siqeeqa warra gadiin isin fedhu warra garaa cubbu warra milkii teessan harkaa isii jibbu isinii dabarsee garaa isii haa gubu مسكينما هلن قمني إسرت هامود دقهين فهمين قرسا هادود نبحث عن قول يكون معيارا لهم قلنا بقولنا موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم ألف ألف مرة تنالكم سيفني قبرة دبرة هندينو الفادة أستاذن كي نقشتي آيرين بربرة تن أستاذنيتي قبن قبدنيمي حالا يرو أما مخاجتان هنتي أستاذ مياما تيجان خيسا بوسا إسنتنا خيخا عن اللين أستاذا أكازتنا بيخا إلا إسن شبابا بر درققو مدي زنارا واني بريدا هنتي إسنيف حرارا إلا إسن نمو ما بر ورى تركان فيك أبو وان إفي جالتو ورى وليد أبو إلا إسن جينو تابر ورى دادي هبوكي هم نتنا مما چورا إساقوكي إلا إسن هم نركتاتي لفيدو الدبكي ديني إساقو بي ديغا نماديكي إلا إسن هجوتا ورى الجنون قرسو إممان ركتا إممان قرسو إلا إسن سبونتوتا ورى جتن قمني نام أكا خيساني خانا خانجا چايتي دمني إلا إسن مشرادا واملسي متي إسن أستاذني ملي وادرية متي ملكاوا أرغاوا أكا ندي سانا هدون جالدان غري أكناتنا إلا غري شهداجة چون غري جالل بيتو قرومينان قوتمته ولو بريجودان تقم مانفايمته إلا غري جاللا في خبجا لبسيتو دين غرا قبدي أدوي چبسيتو إلا غري تك آنساني قدت تندادن سين نابي خاجي ترق التنجن
ila garee gamtaa caaltu akkaataa naamusaa bifa bareedaadhaan dhaloota guddisa ila garee akka shittoo halaalaa urgoytu akka sukkaraatti namatti mi'ooytu ila garee xiqqaa guddaan gabbee hojjetu shurufkaan jaalalsii fin nama hawwatu ila garee gamtoominaan kallattii garsiiftu akkaataa bareedaan dhaloota guddiftu ila garee miidhaan qabne hanaannaa ol jira beekaaf wallaalaanis wal jala hiriira ila garee jajuun qabne bifa iftuulummaa يا الله ترنيتو تكبه أحكنمي يا عمو تمكنمي يا عمو إلهيكو 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 والله بس يا جماعة ونرجته وقدون قلتين ودونا قاعدوا يا سلام يا سلام يا سلام كانت تميرة كيسة والقلتين كان ترور أريان أبو جوليك هنا جوليك قتليه كنا قباتش على مالتنا ما قمتشيسا والله العظيم ما شاء الله يا سلام يا سلام يا سلام وايو وايو اتشنا مكة ما شاء الله وين تركي اي توبيا كان نقوته ورسو مالك كبا بري مارا ورسوني مالك كبا سيغله وري مالك كبا تاكسي نو يرجع ريمان الدن اوكي ايش ثابت وجردا قدر انا شي داغل شنو تبو دمو ولا لو جالت بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو نقارا نقارا جرتو سنكم طيارة أبو موسى. أكاغاري ما شاء الله ما شاء الله وقجراتن بسم الله الحمد لله ما شاء الله دبرين نقيري قدومان سري كنينه قالتو ما قد ما الرحمن ربي نقاكبو آمين ما شاء الله وارا بوسقامي أيه بإذن الله بسم الله الحمد لله كان إسلام تاني سيرا كرا ربي فلتما تاني يونا ما هجتي فيدا متاني كرا نبي ربي ردي من ربوني ربي ججران ربي ججدوني نمني كرا ساني كبين كسارمني نمو بمال تكاير فيدمني أكسي إن شاء الله بسم الله كان جل كابو ما في ولا رايان نكون باين جرو إن شاء الله رايان أمشي أمر لا ما كان شيء مثلا نجري ما يبالله تربية نجري نفته أي إن شاء الله بسم الله جل كبران كاسمو بكم بريرة ديكاس جل كبانو كاي بالله بسم الله جدين جل كبا مقصودي الرحمن الرحيم مالك المعبود كنو تيرغتي تها محمدي كنو يتاسسي أمة أحمدي نبيي قرر وان خالقي قدي كان الرب سادين نوباس من قدي كراد بانقبني كانون دا سندي كان في ملتو وكانو رادي كان دس جديتو لي أجايب قودي كرا چالا كنانو فوي صمدي نبي سادين جدي إنك لتهدي يا نمني الربوت بريتي قمدي ربي كي شكرا ججبا دوبا ددي أرغتتا كراوا هندا چالا الحمد لله قوفتا نشلمي رسولا ندرقي إسا كرممي كان أرقمون ثاني هندما عممي كم مولا سابرا رحمتا نرقمي كان ربي كرمي سمايتي وامي
waan ummata isaanii fayyadutti dhaame qooda waan sii maluu fudhuutii galime salaata 50 fudhuufan si waame waan rusuloon hundiin argatiin shallammame sujuud bu'e fuunduree rabbal a'laa نبي الرحمة صداة أمتا سجود الرالمو فوجود دمتا ربي سانقافتي مچوكو مالفيتا وان كيسا كان كوتي تمتو هم بيكتا تنونا لافسون بربادة أمتا ديماني ديبيان صداتا نبي الله موسى انكرات قافتا أمني دندسو مالف كان انقلتا ديبي كدو الراقسي بوتا deebi'ee rabbii isaa kadhata shanitti nu galche nabiyyiin rahmata jajjabaadhuu qabii hin balleessin galata yaa ummata abbadaa rabbal a'laa الصلاة والسلام على خير الخلق نبي ملسي كراديني حكي كان انبياء هند چالچي خالقي كان ارغمو زاني غو غربي شرقي مججبادو يا نمني كبدو شوكي نبي چالا كنا اردو في عشقي مهتزكي لالي لزاسا زوكي مياسا لالي لكيتي دماكي على كي صبرت قلبي كيتي نكي لمون قديسني روحي كيتي علكي دوكا دكي كراساتو كجيلا إنه كرا النبي كنا مررا غريب بلا كينيا مال تدويرا مالي وصواف ميدد بكرارا هكرانا ما ديمو دنيا دا فاخرا يا بلاكو نفسي ما يزين كررا برعذا بزارا يصدقو اجرا إنه حقيقة داوان إنه اللي درا غافتو رسولي والبان تبرا كم صفا جرانو تبتو كجرا إسا تلباني وامن دجرا دقه والقه نمني دك بيرا Dhaqnaa rasuulli gaafatan hunda jara yoo waa hime namni na sobsiisu jira nu takkumaa soban argine isinirraa isin hin sobsiifnu jedhan hundi jara ammootuun bineensi jabaan hin jira kan nyaate isin fitu tabba kana bira jedhee isinitti mee maallaan jeettana daraa dhugaadhamoo soba jeetta yaabbola jennaan jarri jedhan waa jarrabnee beeknu hin sobdanii jechuu nu keessaa eenyunu nam tokko isin irraa dhageetti hin beennu hin sobdan isiniin hin jedhu eenyunu jennaan rasuulli gaame isin hariinu eegaa amantanii haasaa koofiinu Adhaaba rabbichaa sodaadhaa hariinu adhaaba gooftichaa kan seechitti deemnu kan gaafachi gaan karaan baqatanu waa tokkoon argamne garritti dabanu har'a karaan jira warra amananu rabbitti amanani yoo sodaatan inninu naman didu toobatan takabbala waan haasoftan dhugaa dubbatan jedhanii haasaa isaanii hundaa kanaan amananii ala karaa haqqiitti himnaa didanii hin sobdanuu jechuu hin masakkaranii jecha nama akkanaa meeqam didanii gurra qalbii duudee eessaa dhagahanii rabbiin hun taasisin akka jarasanii kottaameen kadhannaa daraa yaa ikhwaanii akka fayyadamnee qabnu karaa isaanii isaan diiniidhaaf lapheenuu baatanii irraa nu eeguudhaaf azaabicha sanii akka inni jabaatu mawlaanitti himnaanii ummata ofiitii jabaa sodaatanii akka nu eeggannu zalaalam dubbatanii nuuf jibbanii kan azaabicha laalam الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله المختار عند الله عليه الصلاة والسلام من الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله الحبيب عند الله عليه الصلاة والسلام من الله أباكو يا أباكو نمن إسسو دكرت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك ربي سيفا دبل والله ما شاء الله يا سلام يا سلام أبو أكو ما كانت القرآن اللي قمت سيفا كوبو قل آمين يا سلام ما شاء الله تبارك الله أرى نشيدان ميرا كيسنا مقلت ولا لو ميرا كيسنا مقلت يا ربي اسمه دقنا نجلي برد ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك رب سيني أدب لندك يسنو يا سلام ايش اما مو دجالي اچ بوده فرم ساتچ دي بنا جالي جرتا ما شاء الله جبيسا يا جماعه متكنا هنا هنين جبيساني عبرتات وجين جنة تدقناكا أكان يسري يا سلام دبي أجايباتكم ها دبي أجايبات أيه إنجرت نتفكات جاليني أحمد ريفو وتونا مني ولا لوجي تشارو مايكي بنتي إن بنتني الشيرو سينتي أوكي مايكي يقدو نمني يرو ولا لو رجلو يو سقلي وهي لقي الرفتي الآبا أنت إف
أكس ماشي. فروم ساجرتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيرا أستاذ كنا أستاذ الدينين جرا إن شاء الله. جالم بدن جراني. إيه برنجرني أستاذ نكون وجلا يرو مايكي كبتنيرو. هيا إن شاء الله نينجرا بدا. إيش مال كبدا. سجنتا نشيدا لا قبل نشيدا. أيه تنوفش. أبشروا هيا إن شاء الله جماعة والرئيس جلاتي في كان قبادة كبجم توتر دفتوتا منتي إسلام عندي كيسنو ليرا في شمراس دوران درسي أول الرتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم سنجرتان اتي سلام من ربي اسم برانا فابادو سنين جتشارا أن الليل نشيدا متدورين أمانتين كي أمانتين كو إسلام ما جوتا كبادة فجرا إسي لا وجن ترتي غاري سنين جنة إن شاء الله Amanti to Islamumma fayami oitu kadamma Rabbi nuf kenne umaman alhamdulillahi nimam Rabbi nuf kenne umaman alhamdulillahi nima Jadi masa dulu ini Amanti to Islamumma fayami oitu kadamma Rabbi nuf kenne umaman alhamdulillahi nima Rabbi nuf kenne umaman alhamdulillahi nima Laka syukru Rabbi kenya nuf kenni tedin islamam Barecha jiruf jirenya kasih kabudin islamam Dingka bacuni gammana alhamdulillahi nimam Nama di Rabbi kabuto jirabar jiru filamam Ya lammi to ilman kali kanarkan din islamam wallah kanani guddada nufken din islamam jabesi qabiyanamam wallah kanani guddada sibken din islama jabesi qabiyanama Amanti to Islamumma fayami oitu kadamam Rabbi nuf kenne umaman alhamdulillahi nima Rabbi nuf kenne umaman alhamdulillahi nima Gare shahada duguma fakkeisan kabangong kumam Lencawan din fakkinama kaisan jalur kamam Lencawan din fakkinama kaisan jalur kamam Amanti jaltu kamna barnu islamumma Dimamtu amanti islama him farfamtu wal kitumam Rabbin godeda islama Rabbi fi lebar ifumam Media hawa sarrati isangka bacung gamana Gadisa gare shahada kumkumar ragalatomam Dawiti alal manama da'awati mi'an daima Gare shahada uluma tilani sani dabama Kota fuda islamumma Gare shahada uluma tilani sani dabama Kota fuda islamumma Amanti to islamumma fayami oitu kadamam Rabbi nuf kenne umaman alhamdulillahi nima Rabbi nuf kenne umaman alhamdulillahi nima Akam jirtu lammi kali dirafi amma shamarrim Rufne gaddisa shahada mana ustaz abdi garim Saganta bashannanatin wal bohar sa isim marri Kaisadam sakam baredu walifdam na lammi garim Nufkenne rabbin ko garin hakim ko aziz jabbarim Barsiso talala nama
kabarsiisu amantii sirreem ol ka'aa lammii tookaalii kan qabdu sammuu tee sirreem wangeelaaf quraana rabbii dubbisuudhaan haqii bareem makiinaaf xayyaara feetus kaafadhu imala gaarii kottuu baaradhu siif himaa dhugaa amantiidhaa sirreem waan ofii itti amantu qabadhu kottuu as goreem maafdheessii talammii qaalee addaan baafadhu gargareem barsiisota shahaadaadhaa qabna bar hayyoota gaarii dubbii jecha afaan isaanii sif baatii addaan gargareem waan feete qabadhu kottu isaanii wajji wal bareem galatooma hayyoota koo imaltan barkaraa gaarii dhaltu ambiyoota barii galatooma hayyoota koo imaltan barkaraa gaarii dhaltu ambiyoota barii amantii too islaamummaa faayamii oytuu kadammaa rabbiin nuuf kenne uumamaan alhamdulillahi nimaa rabbiin nuuf kenne uumamaan alhamdulillahi nimaa islaamummaan diin haqaati karaana biyyoota isaatiin hundi ja'aniin ummatii sagadaa waaqa dhugaatiin sanamaaf majuusa dhiisaa maleekaaf amma sheekotiin qubbiidhaaf ammas taabootii hin gabbaarinaa ummatiin rabbii fi riyaan godhini hin dalleen dhalchiisu mootiin ibaadaan isaa fakkaati jechuudha man ambiyootiin rahmanni haa bu'u irratti kullina biyyi isaatiin hagayuu ergamaa keenya Muhammad ilma Abdallati hagayuu ergamaa keenya Muhammad ilma Abdallati amantii too islaamummaa faayamii oytuu kadammaa rabbiin nuuf kenne uumamaan alhamdulillahi ni'imaa rabbiin nuuf kenne uumamaan alhamdulillahi ni'imaa seenaa dhiira silaa naftuun hin barreessaa yoomitu barreessaa oolus waan fixu qalamni hanga yoomitu lallabdoota shahaadaadha durii kaase hangammattu lallabdoota shahaadaadha durii kaase hangammattu islaamummaa lallabuudhaaf hin rafne isa yoomitu leencummaa sabboonaa ustaazan kiyya yoomitu islaamummaan siniin boonaa naafuu baadhume yoomitu saree fi yayyiyyoo duttees hin dandeessu bar yoomitu lammiintoo isin arkatuuf haqqii barte kunoo martu ustaazan kiyya oolumaa teessanaa natti haa haftu isin jaaladha onnerraa barsiisaa shahaadaa martu naaf jabaadhame hundumtu isin jaaladha hundumaa barsiisaa shahaadaa martu naaf jabaadhame hundumtu amantii too islaamummaa faayamii oytuu kadammaa rabbiin nuuf kenne uumamaan alhamdulillahi ni'imaa rabbiin nuuf kenne uumamaan alhamdulillahi ni'imaa jetti wallahi tawfiq wassalamu alaikum warahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام يا سلام فرومسا بارك الله فيك ربي سيادة بلو جزاك الله خير والفارس ينجلنا نما نشيد أقريش على لي باسيد نمني كوني ججبستاني بارك الله فيكم فولو اللي قداني أكس بارك الله فيكم والفارس فرومسا جبادو ربي سيفادة بلو سينجلنا إن شاء الله تربان يو نشيدات أن رفتي تكو كان الرأقة يونو قباب ستبريدادا ربي سيابرك تشيسو الفاتو سينجلنا. يا سلام يا سلام ما شاء الله. هي جالي
جالي أيام اللي برنجر تنات فكاتا أوكي ماشي نموتا نقلشا تشاجر نقلشاني أقصتي أحمد جردا أحمد ينجر أستاذ. السلام أوكي عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يبسل الله يرقينا كنا نرقني ماشي مع القبضة أحمد. أستاذ ولا لو إسلام مان إفاد دنياتي. أيوة ما شاء الله ده باين درسنا ورينا إن شاء الله أقطع أطرق في على أنتنا جنة. أوكي إيش تفوفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنتين إسلاما إفاء الدنياتي بقن إسلامة تأي سلانيا تميرا نوما لقد حري دام ديرا أمنتي لغاتي تنحنك أمن لفي فونك فانجران أمنتي لغاتي تنحنك أمن ففي فونك فان أديمنا سلانك أمن لفي سلا قلمي ملي باني بكدي تبولا سلا أفتن أمنو تاني جرى كلا سلا نؤيان حركي أفتي جلبي بيدان ديمني دوماني جلتي حقني يو بقلتي حق مكان ديدو أمنتين إسلاما أمنتي بريدو أمنتي كدنان كدان تيديهاتو أمنتي قمدي كيست جراتو gootarraan nuuf dhufte yoom kuftee gaggabde Bilaal ibnu Rabaa irraa nu dhaqqabde. Isa dhagaa baate laphee isaa irratti isa itti quunca'ee tumame dirratti isarraan nu dhaqqabde yoom kuftee gaggabde goota caalu irraa nu dhaqqabde. Eenyutu jagnummaan hamma isaa gaha sahaabota hundatu ragaa isaaf baya. Sahaabota hundatu ragaa isaaf ba'a. Gaafa kafar jedhanii dhagaa itti fe'an, gaafa kaafirtoonni daangaa itti ce'an, imaana dhugaatu onneesaa sabate ahadiin jecha inni qabate. Amannaan akkasi yookaan immoo dhiisu ibidda azaabaa diriirfattee ciisu. Islaamummaa tana bal'isaa ilaalaa. Durbi gaafa dhalatte jirtuu si awwaala. Gaafa amantiin biraa seera kana fidde amantiin islaamaa hin fudhanneen didde. Hinta fudhannu seerri kun hin taane alhamdulillahi ilma namaa gabbaru kama najaabaani. Warri yoo rakkate amantii jijjiiru gaafa daangaa ce'ee garbiraa hiriiru. Ati hin amani haqiiqaan rabbiin si to'ata sa'aa fi daqiiqaan rabbiin si to'ata sa'aa fi daqiiqaan. Asumaan tiktookiin kiyya kun illee haarawaa hundi keessanuu fooloo na godhuun dagatinaa obboleeyyan musliimaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بارك الله فيك أحمد. ربي سيا بركة جيسو والفات وقالت وميسين جنة. ربي سيا تكسو بيبي جزاك الله خير الفات. يا سلام وين نجي لسنا قد أجو وين نجي لسنا قد جالي أما سجلين كي يوجرات دبّدمه جالي hundi keessanuu fooloo godhaan jajjabeessaa tole. Anillee fooloon godhaa qoy. Hin buune na biraa hin jirti. Efaa kunoo anillee fooloo si godhee jira. Bahi deebii jaallee yoon argaa jiraatte. Ana biraa hin jirti. Reef buuti kunoo ana biraa. Okay. Fooloo godhaan yaajamaa bakka isaa nama buusna. ماشي نمرة فوق الشنا نجد تكو جي سعادي إني مكاني زلفا أوكي نو أبس الشي محمد حبيبي نو أبس أوكي مش إبسا جرتا أوكي قلتش السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هندك يسنو ورينا قلتش شارتن هندك يسنو سنقلتش أنا أبسا أوكي سنقلتش إن شاء الله. إيش إبسا كم نقادا جرتا
جرتو كم نقاك يا سني الحمد لله جربنا بقى جرات بقى جرات تنسل اللي بقى نقال نفتن أي سكنتا كباب دوي كبا تفوفو داندا هي بس التفوفي أشوف kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya walitti deebineetiin jirra sakandiin daqiiqaan guyyaan torbanii walitti nu naannessee sagantaa gaaddisa garee shaada. Ashoof kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya tokko lama jennee oduu biyya keessaa oduu maddeen sooshaal miidiyaatii fi oduu maddeen bahar gamarraa qabanne kan isin biraan geenyu ta'a hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya salaamtaas hin daganne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفون ورمان تابرا سكنتا كينا سكنتا قاد سكري شاداتي أروبيا كيساتين إقلام غرين شادا سوچي داوالا فراتين تربي كنا كريستانو تايجي سيسا جرا چون أغهمين غافيب ديبين برسيسا أحمد برسيسا هولوتا فاستري وجين غوچون أمان واقا Uumaan dachii fi samii akka amantii kiristaanotaatti ilma dhiiraa ta'uu isaatti wal qabatee ajandaa guddaa miidiyaa isaatiin jira. Oduu keenya biyya keessaa biraatiin biiroon barnoota Oromiyaa sochii leenjii qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaatii fi kutaa 12ffaa irratti barattoota kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti dhufan magaalaa Adaamaatti leenjisaa jiraachuun dhagahame. Leenjii kanarratti barattoonni Islaamaa jittoo irratti fantoo akkuma jedhan Biraanuu Naggaa niqaaba dhoorguuf osoo inni qaabuu sa'aatii salaataan fooyya'uu qaba jechuun gaafii ajaa'ibaa gaafachaa jiraachuun dhagahame. Oduu keenya biraatiin gareen shaadaa baatii Ramadaanaatti as namoota meeqatu gara Islaamummaatti dhufe kan jedhu kan isin biraan geenyu ni ta'a. Oduu maddeen bahar gamaatiin dargaggoon biyya Turkii dubartii qullaa isii poostota hidhaa cimaa waggaa 25tiin adabamuun dhagahame. Oduu keenya kanneen fi kanneen biroo bal'ina isaa isin biraan kan geenyu ta'a hanga xumuraatti sheer kooppii linkii taap gochuun wajjin tura oduu kan isinii dhiyeessuun ibsaara. Oduu biyya keessaatiin eegalamu. Oduu biyya keessaatiin sochiin daawwaa lafarraa akkuma cimee itti fufetti jira. Barsiisonni garee shaadaa kanneen akka Ahmad barsiisaa hoolotaa daawwaa lafarraatiin kiristaanota yookiin warra sadan waaqa tokkotti dhukkubbii mataa ta'aatiin jiru. Oduu torbee kana qaqqabee fi ajandaa guddaa ta'ee miidiyaa irra deemaatiin jiru barsiisaa hoolotaa Ahmad torbee kana paastarii warra garee kasaaraa tokko wajjin gaafiif deebiin taasisan ajandaa ijoo miidiyaa ta'uun kiristaanota hedduu mufachiisaatiin jira. Ahmad barsiisaa hoolotaa torbee kana sochii daawwaa lafarraatiin daandii irratti yeroo godhan paastarii tokko wal quunnamuu waaqni keessan eenyu jedhee yeroo gaafatu deebiin akkas jedhu deebi'ee fiitiin jira. Akka amantii kiristaanaatti uumaan dachiif samii eenyu yoo jedhamuun gaafatamu uumaan dachiif samii akka amantii warra kiristaanotaatti ilma dhiiraa akka ta'e gabaafamaatiin jira. Marree namni bishaan nyaate homocha qabata akkuma Oromoon jettu gaafii san jalaa miliquuf warroonni sadan waaqa tokko torbee kana quraanaa keessa gaafiiwwan garaagaraa fuudhuun fakkeessuun akka waan musliimoonni dhiira akka isaanii waaqessanii fakkeessuuf dhama'aa jiraachuun dhagahame. Oduu kanaan wal qabatee suurata quraana keessa jiru tokko fiduun akka waan Allah yookaan uumaan dachiif samii amantiin Islaamaa itti ajaju dhiira tahee fakkeessuuf yaalanis dhugaan hin hadhooyti fudhaa nuti kan waaqessuun ilma dhiiraatii miti jechuun gareen shaadaa afaan qabachiisaa jiraachuun dhagahame. Oduu keenya biraatiin gareen shaadaa sochii daawwaa lafarraa kan akkatti cimee itti fufataanan yaaddoo guddaadha jechuun paastaroonni torbee kana mana banatanii ajandaa guddaa uumaasiin jiru. Uummanni keenya uummanni baadiyyaa waa'ee kanaan beeku uumaan keenya dhiira jedhanii yoo warri muslimootaa itti himan uummanni kallattii maan gara islaamummaatti imaluu danda'a waan ta'eef falli nu baasu maali jechaa waliin mari'achaa jiraachuun paastaroonni miidiyaa fayyadaman hedduun bo'aasiin jiru. Kanuma wal qabatee torbee kana yaaddoo garaagaraa keessummaa isaa jiraachuun waa'een barsiisaa Ahmad barsiisaa hoolotaa ajandaa ijoo miidiyaa warra kuffaarotaa ta'eetiin jira. Oduu keenya waa'ee garee shaadaa sochii daawwaa lafarraa kan warratti xumuruun oduu biraattis hin dabarsina. Bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaatii fi kutaa 12ffaatiin wal qabatee
biiroon barnoota Oromiyaa leenjii garaagaraa kennu barattoota kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa walitti dhufan magaalaa Adaamaatti mari'achiisaa jiraachuun dhagahame. Biiroon barnoota Oromiyaa marii kana qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaatii fi 12ffaatiin wal qabatee adda kennaa kan jiru ta'us wanti hin eeggamne biiroo barnoota Oromiyaa ammas akka muudataa siin jiru gabaafamaa siin jira. Bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eegalee sochiin fincila diddaa niqaaba buusuu shamarran godina Arsii magaalaa Shaashamanneetiin kan eegalame cimee itti fufuun yeroo ammaa kanas ajandaa guddaa biiroo barnoota Oromiyaa ta'uun dhagahame. Biiroon barnoota Oromiyaa ajandaa kana gabaabsanii shamarran musliimotaa niqaaban akka hin baranne ni goona jechuun Biraanuu Naggaa dhaadataa turus ammas bara kana taasisan addaa Biraanuu Naggaa muudatuun mata dhukkubbii itti ta'a jechuun hayyoonni garaagaraa ibsaatiin jiru. Sochii dorgommii bara kana leenjii barnoota qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaatii fi 12ffaatiin wal qabatee magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jiru irratti barattoonni Islaamaa qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaatii fi kutaa 12ffaa keessatti inumaatu salaata guyyaa Jummaatiin akka inni walirran oolle yookaan sa'aatii salaataatiin addaan bahuu akka qabu gaafii garaagaraa gaafataatiin jiru. Gaafiin kun naannoo Oromiyaa qofa osoo hin taane naannoo Amaaraa keessaallee dhiyaataa akka jiru biiroon barnoota Oromiyaa gabaasaatiin jira. Oduu kenna waa'ee biyya keessaa kanumarratti xumuruun oduu maddeen miidiyaa irraa qabanne seen biraan kan geenuun isa. Oduu kennaa miidiyaatiin gareen shaadaa baasii Ramadaanaa as hanga guyyaa har'aatti namoota meeqa gara Islaamummaatti fide kan jedhu seen biraan kan geenuun isa. Gareen shaadaa baasii Ramadaanaa keessa namoota 300 ol gara Islaamummaatti fidu tamsaasa kenna kallattii gaaddisa garee shaadaa 7 darban dura isin biraan gahuun kenna ni yaadatama. Gareen shaadaa baasii Ramadaanaati asoo ji'oota tokkoo fi buliiwwan muraasa darban kana keessatti namoota meeqa gara Islaamummaatti fide kan jedhu kan isin biraan geenu ta'a. Gareen shaadaa baatiiwwan Ramadaanaa asitti namoota 89 gara Islaamummaatti akka fide gabaafamaatiin jira. Namoota 89 gara Islaamummaatti dhufan keessa namoonni 50 dubartoota akka ta'anis gabaafamaatiin jira. Marree kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya baasii Ramadaanaa irraa eegalee hanga har'aatti ragaa qabatamaa jiru wajjin gareen shaadaa baasii Ramadaanaa irraa hanga guyyaa kanaatti namoota 400 ol gara Islaamummaatti akka fide gabaafamaatiin jira. Gareen warra kuffaarotaa namoota 3 gara Kiristaanummaatti fidan keessa namoonni 3 gara Islaamummaatti akka deebi'an ragaalee qabatamaa wajjin isin biraan gahuun kenna ni yaadatama. Oduu kenna waa'ee garee shaadaa kanumarratti goolabuun oduu maddeen baargamaarraa qabannetti isin dabarsina. Oduu maddeen baargamaasiin dargaggoon maqaan isaa Ahmad Al-Muktaarii jedhamu dubartii qullaa isii boossotuun himatamee hidhaa cimaa waggaa 25 adabame. Dargaggoon biyya Turkii kun seera shari'aa Islaamaa waan cabseef hidhaa kanaan adabame jedhanii hayyoonni hedduun irraa dubbataatiin jiru. Dargaggoon kun hidhaa mitii du'aatu isaa mala jechuun seera shari'aa Islaamaatiin adabamuuf akka jirus gabaafamaatiin jira. Oduu kenna biraatiin Masriin dirree xiyyaaraa idil addunyaa biyyattii Kaayiroo keessatti namoonni daldalaafis tahee dhimmoota garaagaraatiin gara biyyattiitti seenan seera shari'aa Islaamaa akka hin cabsine keessattuu namoonni uffata sasalphoo qaama isaaniitti maxxananii qaama isaanii boca qaama isaanii mul'isuu danda'an uffatanii gara dirree xiyyaaraatti akka hin imalle seera haaraa baasuun dhagahame. Biyyi Masrii biyyi seera shari'aa Islaamaatiin buluun Afrikaa irraa beekamtu tun biyyattii keessa namoonni dhimma daldalaatis ta'ee dhimmoota garaagaraatiin gara biyyattiitti dhufan seera shari'aa biyyattii akka hin faallessine akeekkachiisaatiin jirti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa tamsaasni torbee kanaaf walitti qabanne kanumaa torban oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtiin keessan warra GS faana haa ta'u lafa nagaa tura. يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك أسمانو تو إثيوبيان اللي أكسمتي ورا كنا تو إثيوبيان سلانو أدب دي سلا تروت والله أدرا شير قد أوان سنة جول موتما تو بيبرا نوغا وان تكو شير قد أبي برا نوغا التنيمي سنة اللي شير قد أبي برا دكتور أبي برا نوغا أدرا كيسن إنسان اللي وجرا أول جاني وانتتي وان وجرا أول جاني إسي كم مصري سن اللي أكسم warri waan sasalphoo naabbileeshinii tara koominikeeshinii uffatan Itoophiyaa keessa illee deemuun qabanu sida. Yookaan mana isaanii gattaa'u yookaan immoo qabamanii hidhamu. Xaraganiilla warabbi qullaa maal godhuu kanarra yaa'e. Sibii goote jari sareedha moo waan qullaa kanarra yaa'an wallaahi siruu goote. Masrii fi maali maqaan si Turkiin nuu ta'anii jiran bakka kanatti Itoophiyaa keessatti illee hojiirra ooluu qaba garuu
أنا قريت بياك إذا تجل بابا فترة يبرشون شما ده كلها ملء فلا أجمال قدر رح نقدر ننجرو على كل حال ربيني نون اللي بيشري عن بلتنو فاتاسسو أبدين كن رب الرح بارك الله فيك إبسا عند الناس وقالوا بتشو رافي ربيني الدنيا فاكرة إبسا كيس استياجرات تسو ما شاء الله تبارك الله حدود الناس قباسا وانغريش عاداتي والقبطوتي قباس تكنا كان سوا بودا lakkoofsa ani iyyuu quban qabneedha. Ani iyyuu lakkaa'een beeku. Na baay'ee namatti tola hin dandeessa dhugaa dubbachuudhaaf. Rabbis yaada baru ulfaadhu barakadhu siin jenna. Nama akkanaa kana jajjabeessuun gaa hojii keenyaa mi'a jamaa. Jajjabeessaa baarakallahu fiihi. Kottu deebi mundir. Hey! Qabaa deebisaa mundir. Na galatoom hedduu ulfaadhu siin jenna ibsaa. Rabbi galmaan si haa ga'u. Baarakallahu fiika. جزاك الله خيرا سين جنة حبيبي يا سلام يا سلام سريدا ليس والله ربي تسيفا دبلو ججبات الله فتن سين جنة حبيبي اوكي ايش استاذ روكم ابو غلطوماش الفاد حبيبي الفاد اشي جالي جرتا